Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaa tiyuub akkasumallee waliin amantaa biraa shamaa harka kuni anaa dhufu baganii gaannuftanii gara tokkummaa tiyuub HMT isiniin jedha. Viidiyoo kana like, share, subscribe godha. Warreen duraanis na jajjabeessaa turtanii hanga ammaatti nafaana turtanii na jajjabeessaa jirtan guddaa naaf galatooma. Isiniin jedha dammoo waan tokko isiniin qabadhee dhufee innis immoo yeroo nuyi hojjedhu irratti viidiyoo raawwannu natti mijannee wantoota irraa hojjedhe tokko tokko isinitti himaa wantoota rifeensa keenyaaf nyaata rifeensa keenyaa jechuudha. Rifeensa keenya hundi fayyadanii rifeensa keenya yeroo dhiqannu jechuudha yookaan yeroo miiccannu akkasumatti duwwaa isaas immoo shaampuu asii gaditti lakkifne miiccachuu hin qabnu hundumti keessanii beektu jedhee abdiin qaba. Waan tokko immoo waan lawxii isaa yookaan immoo firii isaa arge tokko immoo isiniifis qooduudhaaf qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis asitti akkuma argitanu inni kun kaastar oiliidha. Zayitii qobboo jechuudha, baay'ee bareedaadha. An baay'een faayidaa isaarraa argadhe keessumatti yoo rifeensa daarii mataa kana fillafitii kana birichee caccabee rifeensa isa kaanii wajjin walitti qabamee dhahamuu didee baay'ee tokko namaaf sirreessa. Baay'ee tokko darajaa lammaffaa irratti argama jechuudha rifeensa dheeressuudhaan zayitiin kaastar oilii kuni. Inni lammaffaa immoo zayit kokonaatii habaaboo adiirraa walitti makamee kan hojjetamedha jechuudha. Paraashootii kun baay'ee bareedaadha. Baay'ee jaalladheen jira, isinis akka jaallattan abdiin qaba. Kanadha. Kunis tireeshoop maal jedhamti? Kun rifeensa akkuma kana godhaga. Akka kana godha warra deddeebitanii dibattanii jechuudha. Kunis baay'ee tokko gaara garuu kun shittaan isaa baay'ee tokko ulfaataadha ishee. Inni urgaa garuu urgaan isaa baay'ee ulfaata. Keessumaa baay'ee tokko ulfaata. Garuu immoo baay'ee bareedduudha jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Kan inni itti fayyadame zayitii kana sadanii fi reetii jechuudha yookaan harkisaa jedhamu sana kunuunsa kana. Kanaaf zayitii xuquraas mudii jechuudha. Mana biraan jiru garuu qaasinitti barsiisa. Kana zayitii kanatti kana xuquraas mudii yookaan immoo isa duuba gurraacha jechuudha. Maaliif daakuu isaatti zayituunii naqee ol kaa'e jechuudha. Daakuu isaatti zayituunii naqee ol kaa'e hanga ji'a lama ga'uun hafuunatti fakkaata. Kanarratti naqee fixeera kanaaf fixeera kana baay'ee tokko itti fayyadama. Kana vaaziliiniidhaa wajjiniin jechuudha. Halkan yeroo raftan warra rifeensi keessan fuuldureen isaa kun baay'ee tokko ol isin jalaa molaa'ee yookaan immoo caccabee rifeensa isa kaanii waliin qixxee dhufuu didee jechuudha. Isa kana xiqqoo vaaziliinii xiqqoo si fuutanii fal'aanas masii kanaan jechuudha fuutanii kana xabbitti godhanii daarii rifeensa keenya sukkuumtanii bultu ganama yeroo kaatan yeroo fuula keessanii qattan wajjin inni qattu yeroo tursiisuu hin qabnu jechuudha. Innaa kanadha isa harkisoo sana walitti godhee jechuudha. Kana dhibaatii kana hundatti galchee jechuudha. Kana isa kanaaf kana jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Dhibaatiin kun bitadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Anamma rifeensa koo dhiqachuuf hin gaara waan ta'eef kana sirriitti walii rukutee rifeensa kootti dibadhee garuu rifeensa keessan irra yeroo tursitan mataa keessan irra yeroo tursitan sa'aatii dheeraan tursina. Pestaaliidhaan hiitanii jalqaba bareechitanii yeroo dibattanuu rifeensa keessan masaajii gootu jechuudha. Masaajii bareechitanii gootanii pestaaliidhaan tajaajilli gootanii hiitanii irra keessa shaashii irratti hidhattu sa'aatii 2 jechuudha. Yoo fagaate sa'aatii 2 sa'a tokko walakkaa waan akkasii jaalaa biraan tursina. Miidhaadha malee sanaa ol yoo ta'e faayidaa hin kennu. Sa'aatii 4 sa'aatii 5 ganama dibattanii galgala miiccattan sun miidhaa guddaan nurraan ga'a rifeensa keenya irraani. Otoo hin dibatiniin durattis immoo rifeensa keessan jalqaba bareechitanii faaqqisuu qabdu. Yeroo faaqqiftan immoo bishaan itti naqaatii faaqqifadhaa. Gogaa isaa kanas mijettanii faaqqee fuutanii ittiin kaa'inaa. Rifeensa irra keessatti bakbaakiidhaan itti naqadhaatee rifeensa keessan bareechaa masaajii godhaa jechuudha. Bareechaa masaajii godhaatii karaa sanaan booda kanatti dibattanii jechuudha. Kana bareechitanii waliin naqatan amma akkasittiin dibadhu bareechee waliin asirratti kun faffaca'aa jira fanniise malee.
kana warachee waliin dhahee jalqabaa kaasee hanga caafii isaatti jechuudha. Hanga caafii isaatti itti dibadha. Sa'aatii 2 rifeensa koron ol kaa'a. Sanaan booda nan dhiqadha jechuudha akkasitti. Kun immoo jechuudha rifeensa dheeressuudhaan fuula keenyaaf rifeensa keenyaaf inni harkisoo jedhamu yookaan immoo reetti jedhamu kun jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha ishee. Rifeensa baay'ee tokko laaffisaa kan caccaballee ni dheeressaa. Kana baay'ee tokko namaaf gaariidha. Kanaaf rifeensa keessan yeroo dhiqattan duwwaan dhiqatiin asuma fuutanii shaamboo gaditti siniin jedha. Qibaatii kana immoo sirriitti bitadhaatti fayyadama. Kun footoo isaa argitanitti illee abdiin qaba. Kanaadha. Kana an baay'ee faayidaa guddaa irraa argadheen jira. Rifeensa laaffisuu fi rifeensa caccabe sirreessuu irratti keessumatti iyyuu kana jechuudha. Giddeetaa bifa kana ta'uun qabu bicha kaastar ooyilii orgaanikii ta'u jechuudha yookaan immoo kan qulqulluu waan hundumarraa keemikaala adda addaarraa qulqulluu ta'u kan ammoo wanti sirra rakkisu hin jiru akkanaa qodaa akkanaatti tuquras mudii daakamaa isa gurraacha jechuudha. Daakamaa isaa itti naqxanii zayituun itti naqxanii yeroo dheeraadhaaf ol keessu jechuudha. Hanga bultii 15 ol keessanii kaatanii sanaan booda dibachuu eegaltu. Garuu hamma asitti yoo itti naqxan ji'a meeqasiin gahaa jechuudha. Baay'een irraa fayyadama irra reefin xumuraa jira kun. Rifeensa kan koo kan filafiitii kana baay'ee tokko naa sirreesse. Kanaafuu hojjedhaa itti fayyadama. Rifeensa keessan zimmi jettanii gogaa isaa hin dhiqatina. Yaa ramadaana kana keessa ganamni rifeensa ofii yaadatullee jireenya natti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu yoo dadhabdanis rifeensa keessan hin gatina. Rifeensi keenya bareedaa keenya keessaa isa tokko waan ta'eef sirriittaan qabadhaa. Gaafa biyya gallee akka kanatti waa hundumaa wal qixxaataa argachuu hin dandeenyu waan ta'eef waan tokko yoo argannu waan tokko dhabama waan tokko yoo argannu waan tokkotu dhabama biyyatti beekamaadha kuni. Kanaafuu yeroo waan hundumaa wal qixxaa argachuu dandeenyu rifeensa keenya qaama keenya fuula keenya waan hundumaayyuu yoo dadhabne hojii madaamee nu dadhabsiisee hanga tokko manuu danda'ametti rifeensa keessaa amaanaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii sheerii godhuudhaan namicha dhaabbadhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Ana walitti rabbiin isin jaallatu isin kabaju. Bakka jirtan maratti nagaa fayyaadhaan naaf turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hundi keessaniyyuu irra deebiidhaan ammallee galanni keessan guddaadha. Guddaan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akka itti fayyadamtan immoo abdiin qaba. Itti fayyadamtanii ilaaltanii akka komentii jalatti naa barreessitan abdiin qaba. Wal biraa dhaabbannu wal gargaarru isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.